That's it. Simijera kana raka. Amma fata kan mati as kan nis me mudata. Fulo tega. Awala bu yalqabila. Waaqayyo galata kee galanni kee haa ta'u saddeetatti nu naannessite misgaanaan kee haa ta'u Yesuus Kiristoos gaara dakatti maatii keenya nu eegi Waaqayyo Yesuus Kiristoos tokkichuun waggaa nagaatiin geessee saddeetatti nu naannessite feduraas argine isa boodaas nu of kalchi gooftaa Yesuus Kiristoos. Waggaa nagaa kee nu geessee yaa Waaqayyo indaaqoon daabboo nyaata. Yaa Waaqayyo gooftaa waggaa nagaa nu geesse akkanumatti waggaa nagaatti naa deebi. Adamii ilmoo kootii na argisiifte kan isa keessaa argisiis. Waggaa kanammoo ilmoo isaanii na hammachiis. Nagaan dukkana kana keessa nu baasiiti booqaa birraa nu of kalchi. Ilmoo koo faana wajjin na bulchi maqaa gooftaa Yesuusiin. Esi amma me maatiin mana kana keessa jirtan hundumti keessanuu isa dursuudhaan dura nagaa fi ayyaanni araarri waaqayyoo bakka jirtan isiniif haa baay'atu hordoftoota obsee amboo jalatti argamtanii guyyaa har'aa jechuudha waggaa hedduudhaan dursa anis akkuma keessanii biyya gandaa keessatti dabarsaa ture waan ta'eef har'ammoo rabbi galannaa ta'uu wantoota hundayyuu dabarsee biyya kiyyatti deebi'ee maatii kiyya faana dabarsu baay'ee natti tolee jira. Akkasumaanis immoo gaaffiin gaarii maatii kiyya gaafadhu waan isaan jedhanii deebisanii walumaan ilaallaa viidiyoo kana ilaaluudhaan dursa like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Shalom. Yalla. Abbe. Galata du'oote. Deemaan jechuudha. Maatii duraarratti maatii amma argaa jiru keessatti maatii lamatu turfiin jira. Mee kanaaf gammachuun isaa yoo inni immoo maaltu isinitti dhaga'ama hin jedha ayyaana kanarratti. Gammachuu ganna gurraacha keessaa baanee booqaa birraa of kaluuf irra jirra ammas isa duraa argine isa fuulduraas immoo nu argisiisuudhaaf jira Waaqayyo galanni haa ta'u. Achumaan daawwanis mee waan tokko lama yoo waan jettan qabaattanii irra nu buusaati achumaan obboloonni hedduutu jira gaaffii qabatanii jiru jedhee yaada. Deebisuudhaaf qophiidha natti fakkaata. Warreen abbaa kaameraas warri qabanii jechuudha. Kanaaf mi'aamee keenyarraa jecha tokko waan isaanii nageenya gara isaaniitti deebina nu hordofa. Mee daawwatu fufaate. Anis immoo waaqan galata fudhadhaa. Kaleessa ilma dhiiraa sadii bicheen qabaa. Har'ammoo waaqi koo ilmoo koo shannaa taasisee ishii biyya ormaa jirtu biyya ormaatii baasee naa galchee ishii kaanis naa fidee bara sodaachisaa waan hunda keessa nu dabarsee har'a Waaqayyo biyya bara haaraatti na geeddaruuf nan gammadaa nan tadassataa kanuman qabaa isiniin jechuudha. Ishii guddaa isaa galatoomaa yaada keessanii fi obboleessi keenya buddeen oomaa Fuudhika akka kee. Mee ta'u mee waan jettu waan lama sadii ayyaana waggaadhaan ijoollota achi jiraniif immoo maal dhaamtaa fi abdii akkamii yaani maal jettaan maaliin jajjabeessita obboloonni kaanis biyya hambaa keessa jiru waan ta'eef galanii wanti akka ta'aniif maal jettaan mee sagalee kee xiqqoo shika folgoo itti maayikiin keenya botaa hundaan gahu waan ta'eef. Maayikiin sirraa fagoo waan jiruuf ol fuudhiitti bara kan akkamii barri 2015 akkam ture. Modee be'iiti nama sargatteer ta'ee amaa ture. Mee kana yaada kana sirriitti nu bal'isiitii nu ibsisiin jechuu barbaanneeti obbo Guddee. Baal kolfaa kan dubartii. Bakka inni yaada isaatti qopheeffannee natti fakkaata gara obboleessa keenya Fayyisaatti darbinaa mee Fayyu maal jettaa ta'u? Ani qaba footini hunda dursuudhaan baga bara haaraadhaan nu ga'een jedha. Baga bara haaraadhaan nu ga'een jedha. Taasisuudhaan immoo gammachuu nuti qabnu bara moofaa keessa bara haaraatti ceenee barri haaraan nuti itti seenne kun kan gammachuu fi kan jaalalaa nuuf haa ta'u. Obboloota keenya immoo iddoo biraa jiraniifis gammachuun akka nuti ijoollee waggoota baay'ee biyya ormaa keessatti dabarsanii bara
aaraa isa dhuftu immoo akka isaan biyya maatii isaanii faana dabarsan hawwii qabna. Amma immoo kan keenya immoo maatiin keenya haala nagaadhaan akkasitti gammachuudhaan wal geenye iddoo kanatti argamu keenya gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Amma immoo amma sagantaa gara dhumaatti deemaa jirra. Akkaataa ati gara taa'utti darbu jechuudha. Hundumti keessanuu guddaa isaa galatoomaa ammas maalni waan abbeen hojjetan harginaan isiniin jedha gara beetti deebisee. Abbe. Ndaaqol. Guddeer kaafuu. Daabboo qorrosaa. Maal waan dubbachuu inni taate. Itti kennaa aadichi immoo maal goone irraa ol qabu aduu irraa. Maal maafuu iddoo sanatti gaaddiduu irra buusennaa san. Ogaa. Inni taasisa immoo haasa'aa jirra yaa. Innaa sana kuttee keessaa baasuu dandeessu. በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ 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 ማጋናጋቲ ሰደተን ነው ጋይ ቦፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተክቹማ ረቢ ማቲ ኬኛ ጋዚ ኬኛ ወዲኒ ኖፍከልች በረሃራ ትኑ ደበርሲ ቦፍታ Asumaan immoo wanta waan inni dubbanne qabaa hordoftoota kiyyaa maalidha hojjettanii wanta kanan argitu jedhee yaada gubbanattiin maal jedhamaa koomentii jalatti isin gaafadhaa yeroo maal jedhanidha mataa namaarra kan ka'anii abbaan koomentii jalattiin gaaffii kana naaf deebise yoo immoo jecha kana naaf deebise badhaasa qaban isiniin jedha. Ijoo maanni maashaa misas biin. Botaa qabadhaa. Maal ta'es biin beenaa been. maal bu'aa ta'e ati eessatti Maal buusu? hojjaas kan bunaa dhugdee abaati buna tun dhugee Eessa dhatti? isa sana gungumee waan ta'eef Maal gunguma immoo? Maamoo gungumta garbicha haadha nyaata. Irraa fuudhi maakitti. Maalti kaani? Maakiidha. Maayikiidha beekiin isa garee ageessisa. inni qodaa deesii gaafa Buna am dhaabee jedhamti dhaabee jedhamne.